Adoolessa 2026 Dusbuu Neetwoork guyyaarra isin biraan geenya. Walga'iin miseensota waajjira muummee adda bilisummaa Oromootti geggeeffame. Adoolessa 18 2026 miseensotni adda bilisummaa Oromoo waajjira muummee ABO'tti argamuun haala yeroo irratti marii bal'aa geggeessaniiru. Haala waliigala qabsoon bilisummaa Oromoo ABO'n geggeeffamu keessa darbe keessa jiruu fi egeree qabsichaa irratti marii bal'aan taasifameera. Marii sana irratti kaayyoo ABO galiin ga'uuf ijaarsa jaarmiyaa jabeessuun barbaachisaa qofa osoo hin taane murteessaa ta'uu waliif dhaamuun walga'iin miseensotaa milkii fi injifannoon xumurameera. Haleellaan saayibarii weebsaayitii pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo irratti raawwatame jedhame. Weebsaayitii waajjira pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo irratti dilbata kaleessaa Adoolessa 19 2026 haleellaa saayibarii irratti raawwatamuun beekame. Hakaroonni weebsaayiticha butan ammoo ergaa pirezidaanticha salphisuu fi arrabsuu irratti maxxansuudha kan himame. Hakaroonni weebsaayiticha bakka itti deebisuuf doolaara Ameerikaa biitkoyinii 5 yookiin 320,000 gaafataniiru. Weebsaayitiin waajjira pirezidaantii Ruuttoo sun haga ammaatti bakkatti hin deebine. Ergaa dhiyootti deebinu jedhu qofaatu irra jira. Ergaan weebsaayiticha irratti hafe shilingii Keeniyaa tilmaamaan kitila 41 gaafateera. Akkasumas yoo maallaqni sun kaffalamuu baate ragaalee mootummaa iccitii ta'an gadhiisuuf doorsisaniiru. Aangaa'onni Keeniyaa dhimma haleellaa sanaa irratti ammaatti yaada hin kennin jedhu. Gochi sun erga haleellaan saayibarii guddaan sadaasa 2025 keessa raawwatee ji'oota muraasa booda irra deebiin dhaga'ame. Yeroo sanatti weebsaayitii ragaalee mootummaa hedduun miidhamanii turan. Yeroo sanatti aangaa'onni gocha qindaawaadha jedhaniiru. Karoorri nagaa garee araarsitoota irraa qaqqabeeraa jedhe Iraan. USAF Iraan gara dhukaasa dhaabuutti akka deebi'an jaarsolii araaraa irra deddeebiin karoorri nagaa dhiyaachuu fi Teheraan beeksifte. Waxabajji keessa waliigaltee dhukaasa dhaabuu yeroo kan tolchan biyyoonni lamaan torban lamaan darban keessa wal haleelaa turan. Pirezidaantiin US Doonaald Tiraamp waliigaltichi dhumateera jedhanii turan. Waliigalticha irra deebiin bakkatti deebisuuf kan yaadan biyyoonni jaarsummaa keessatti qooda qaban karoora nagaa dhukaasa dhaabuu guyyoota 10 dhiyeessuu isaanii Rootarsiitu gabaase. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Bagaay har'a ibsa kennaniin dhimma sana gaafatamaniiru. Jaarsoliin araaraa karoora nagaa Iraaniif dhiyeessuu mirkaneessaniiru. Karoorri jaarsolii araaraa dhiyeessan irratti ibsii kennameera. Karoorri sun nu ga'eera. Garuu bal'ina isaatti osoo seenuu baanne jechuun ibsuurraaf qusataniiru. Guyyoota darban gochi dippiloomaasii jiraachuu kan eeran aangaan sun jaarsoliin araaraa tokko karoorri dhiyaatan Rippaabilika Islaamaa qaqqabuun mirkanaawaadha jedhan. Pirezidaant Tiraamp mariif kan gaafatan yoo ta'e deebii Iraan maal ta'aa kan jedheef deebii kan kennan dubbii himaan sun dippiloomaasii yookaan waraana qajeeltoon jedhu Iraaniif faayidaa hin qabu jedhan. Ofitti sun dippiloomaasiin waliin simatan jedhanii yaaduun sababa mitii jedhan. Ministeerri dhimma alaa Abbaas Sarragaachi hojjetaanii fi ministeerri dhimma alaa Saayid Majid kan hojjetan galma tokko milkeessuufi jedhan. Torban darbee ba'aa giddu galeessaa kan daawwatan ministeerri dhimma alaa US Maarko Roobiyoon Waashingitenitti deebi'anii yaada miidiyaaf kennaniin ammallee Iraan faana furmaata dippiloomaasiif balballi banaadha jedhaniiru. Yoomillee dippiloomaasiif qophii akka taane natti dhaga'ama. Formaatni garuu kan haqaa ta'uu qaba. Kan bitamuu fi qabnu ta'uu qabaa jedhan. Iraan waliigaltee waxabajji mallattaa'eef hin bitamne kan jedhan Roobiyoon Hormuz banamuu akka qabuu fi doodiiwwan haleellaaf saaxilamuu akka hin qabne himan. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Bagaay US dippiloomaasii yoo jettu dirqisiisuu, doorsisuu, sodaachisuu fi qoqqobbii jechuu isheetii jedhan. Pirezidaanti Tiraamp turtii viizaa barattoota idil addunyaa fi gaazexeessitoota daangessuun himame. Bulchiinsi Tiraamp seera haaraa barattoota imala taasisan kan muuxannoo jijjiirraa irratti hirmaatanii fi gaazexeessitoota biyya alaa irraa gara Ameerikaatti imalaniif turtii viizaa daangessu ifoomseera. Seerri haaraan sun gocha waggoota 12 darbaniif barattoonni barnoota isaaniif yeroo hin murtoofneef akka turaniif yookaan gaazexeessitoonni ramaddii irratti akka turaniif hayyamu guutummaatti dhabamsiisa. Waajjirri nageenyaa biyya keessaa seera dabarseen barattoonni idil addunyaa fi barattoonni sagantaa muuxannoo jijjiirraa akka waliigalaatti biyyattii keessa waggaa 4 kan daangeffaman ta'a. Gaazexeessitoonni biyya alaa yeroo tokkotti guyyoota 240 qofa akka turan daangeffama. Gaazexeessitoonni Chaayinaa turtii guyyoota 90 qofaan kan daangeffaman ta'u. Haa ta'u malee seerri haaraan sun namni yeroo dheeraa turuu barbaadu kamiyyuu dheereffamuu viizaa gaafachuu yookiin biyyaa ba'ee irra deebi'ee iyyachuu qaba. Seerri sun galmee federaalaa irratti erga maxxanfamee guyyoota 60 booda hojiirra kan oolu yoo ta'u, qormaata seensa kolleejjii muddee fi amajjii irraa eegalee irratti dhiibbaa uumuu danda'a jedhameera. Leelliftoonni immigireeshinii fi yuunivarsiitiiwwanii murteen sun hawwata Ameerikaa akka bakka barattootaa fi qorattoonni idil addunyaatti qabdu akka hir'isu akeekkachiisaniiru. Ministeerri nageenyaa biyya keessaa barattoonni biyya alaa fi abbootiin viizaa yeroo hin murtoofneef akka turaniif hayyamuun
balaa nageenyaa fi qisaasama maallaqaa kaffaltoota gibiraa ta'uu ibseera. Waajjirichi itti dabaluudhaan seerri haaraan sun guyyoota namoota dhuunfaa tokko yoo yeroo hunda leenjii haaraa irratti galmaa'uu fi waggootaaf viizaa barattoota dhaabbataatiin US keessa turuu to'achuuf akkasumas namoota viizaan seenan haala gaariin hordofuuf barbaachisaa ta'uu ibseeraa jechuun Aljeeziraan gabaaseera.